Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa kun dubbii jaalalaati. Har'amoo waan tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maal jechuun keessaniin oolu yaada obboleettii teennaa mee maal jette jetti. Isin immoo yuutuubii kun sabskiraayib gochuu, viidiyoon kun akka nama bira gahu laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatina. Yaada qabdan immoo koomentiin jala naaf barreessaa isiniin jedha. Namoonni immoo keessanuu waa akkanaa naan jettanii na gaafattanii yaada keessan ibsattanii isiniif deebisuu dadhabe haala yeroo waan ta'eef dhiifaman isin gaafadha. Isa dabalataa gara yaada obboleettii teenyaa tanatti isin dabarsa na faana turaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Mee naafis waa jedhi. Ani abbaa manaa kiyya baay'een jaaladha. Inni garuu na jaalataa fi na jibbaa addaan baafachuu dadhabe. Waan hojjetu hunda naan hin mari'atu. Yoo bilbiluuf silkii hin kaasu, yoo barreessiif hin deebisu. Afaanis jaaladha naan jedha. Garaa isaa baruu hin dandeenye. Isarraa addaan bayuu yaalee garaa irraa murachuu dadhabe. Inni nama jaalala hin beekne. Yoo ani si jaaladha jedhuunis akkuma qoosatti fudhata. Mee waa'ee kanarraa walaloo naaf kaa'i jettee obboleettiin deemu. Obboleettiitu osoo gara walalootitti sin dabarsiin dura dhaamsa gabaabaa tokko siif qaba. Namni meeshaa harkaa qabu tokko gatii isaa hin beeku. Meeshaa kana akkam akka inni qaalii ta'e gaafa of harkaa dhabee nama biraa biratti argee gatii isaa beeka. Jaan kiyyaa jaalala isaa naaf hin ibsatu jettee nama biraati irratti soquun kee baay'ee dogongora. Onneen teessi eeyyamuu dhabuun sirriidha. Bagaa sin eeyyamin siin jedha. Ati namoonni tokko tokko miira jaalala ibsachuun ni ulfaata, ni saarfatanis. Akkasumas immoo namoonni osoo onneedhaan si jaalatanii sitti jaalala ibsachuun akka waan qaanyeetitti ilaalantu jira. Kanaafuu miira isaa hubadhuuf yeroo miira gaarii keessa jirtan, yeroo waliin taphattanitti itti dhiyaadhuti gaafadhu. Yaa jaakiyyaa, ati maaliif nan jaalanne osoo si jaaladhu? Baroonni irraa si jaaladhaa jedhiin. Innis gaafaan san dhugaa siif himannee agarra. Baroonni irraa si jaaladhaa, isin oomaaf nan jaalanne jedhiin. Akkasumallee jechoota jaalalaa jechoota babbareedaan garaaraasi. Sanii achi harka keetitti deebi'a. Siif haa laaffisu. Gara walalooti. Akkan si jaaladhu ani hin dhokfadhu, garaa koo siif banee osoo sitti himadhu, kan keemaaf dhokfatte mee garaa si nyaadhu. Halkan guyyaa yaada yaadni kee naan taree, halkan guyyaa yaada yaadni kee naan taree, jibbaaf jaalala kee ani yooman baree, fuula guuruu malee kolfa kan kee hin garree. Galaanni jaalalaa ana fudhateetoo sin jaaladha jedhee siif himee fedhiitoo na jalaa cal'iftee cabsitee qalbiitoo. Hubatuun dadhabe ani miira kan kee dubbatteen baafattu ati jaalala kee jibbamoo jaalala wallaala yaadni kee. Sirraa fagaadha jedhee fagaatuun dandayu waaqnummaan jaalalaaf furmaata haa kaayu. Rabbi faay sitti giidhuufan namaan sagan mammadaay as gidduudha hiramtee qalbii geettu tanaan na dhibee ilaal jamareetu. Namni yoo waan ofii hin barbaade dhaba fedhus dhiisu waan hireen isaaf qabatte qaba. Namni yoo